Ashama akkam jirtu daawwattoota F5 kuni qophii gola maatii keenya har'aatiin ammoo kana dura akkuma beektan golli maatii fakkeenya ta'uu danda'an nu barsiisuu danda'an jenne filannee mana isaaniitti barbaannee dhaqne iddoo isaan nu affeeranitti isaan waliin turtii taasisuudhaan muuxannoo gaarii isaan qaqqaban irraa barattu jennedha kan isin biraan gahaati turre kana ni beektu isinis yaadachiisuu fi har'a ammoo haala adda ta'een maatiiwwan jireenya isaanii keessatti gufuun bu'aa bahiin isaan mudatee rakkoon isaan qaqqabaa jiruu fi akkasumas muuxannoo isaanii nu qoodu barbaadan bira gahuudhaan isaanii dubbisuu barbaanneerra mee akkamitti maatii isaanii hundeeffatanii rakkoo akkamitti immoo isaan mudata maatii isaanii keessatti gufuu fi bu'aa bahiin isaan mudataa jiru kana akkamitti keessa ce'uu danda'anii akkamitti immoo itti jiraataa jiru furmaanni isaanii fuulduraa maal ta'uu qaba kan jedhuuf ogeessa sirratti affeerrannee akkaataa isaan itti jiruuf jireenya isaanii gaggeessaa jiran isaanumarraati kan odeeffannu rakkoowwan mudatu kana ammoo nuti irraa barannee boru akkamitti jiru keenya keessatti maatii keessatti keenyatti furmaata argachuu itti tarkaanfachuu dandeenya kan jedhuudhaaf muuxannoo isaanii nu qoodu irraa barachaa keessatti of ilaalaadha kan walirraa barannuun waliin akka turtii taasisan isin affeerera qophii gola maatiiti gara isaaniitti deemnaa isaaniin dubbisna maal nu qoodu laata isaanoo walumaan ilaalla waliin tura. Maqaan koo Loomii Qananiin jedhama. Asargan dhufee waggaa sadaffaa sakkooti. Isaan ergaan wal baree waggaa lama. Baruun keenya waggaa lama kanan biyyaa dhufee waggaa sadaffaadha. Mana namaatii na baasenni. Mana namaa sooraan hojjechaa jiru. Mana namaatii wajjin jiraannaa kana booddee mana namaa masii godhaa. Amma dandeenyu wal gargaarra wajjin jiraanna naan jedhee na baase. Sana booda mana namaatii ba'ee isa wajjiniin baay'een turre gara ja'a turre. Gara jaatti oduma wajjin jiraannu deddeebi'ee oduma mana namaa hojjedhu achumaan immoo ammoo gatee gara biyyan deemee dheetti ganna gatee deemee gara deemeen beekan. Mucayyoon harkatti badee na harkatti dhiisee badee mucayyoo waggaa tokko. Odoo ishiin miila isaatitti rarraatu barriitti cufee jalaa ba'e. Duraan echa deemtannaan haroo godaana dhufa. Hojii dhafan deemaa jedhe. Anfaarra irraa hojjechaa jira haroo godaana. Mucootaan allaalu zoore dheellaalu. Mucayootaan allaalu. Yeroo nan silkitti kaada wale siraatan natti hin dubbatu. Mucoon tun baay'eetu dhukkubsattuudha bakka. Dadhabee bakka hin geechin hin jiru. Baay'eetu dhukkuba. Warqii takkittiin qaba. Warqii takkittii san ofirraa baaseen gurgure. Mucayyoon bultii afuritti biddeena nyaatti. Maaliif hin nyaattoon jedheen abbaa kiyya yaada itti. Abbaa kiyya. Shiroo laadhaa fi shiroo nyaatte sawunnatii dhumdirraa kaka'a. Mana kini geechee dadhabee bakka homaa laffa'ee bakka homaa dadhabe. Ofii kiyya abbaan qabu haadhaan qabu. Kophaa kiyya mulcha. Akkan hoo dargadhee uffata mana namaa miccaa wannoo lapheen kiyya immoo na dhukkuba dikaamin qaba. Bakka homaa dadhabee amma bakka naanga. Waggaa 16 dura wal barre isa wajjin. Wal barre ni barsiisaa ture. Birrii qaba jedheetis mootii jaalalaan waliin jiraannaa ture. Kanaaf baay'ee wajjin akka jiraannu baay'ee mokkoreen jira. Baay'ee inni homaa itti fakkaatu giddiin qabu. Ijoolleen tiyyaa maal barbaaddi maal uffatti takka hin beeku inni. Anumatu ta'e hojjechaa safara keessaas baay'ee nan kakkaadha. Ijoollee akkasittiin guddisa. Isaan ijoolleenis abbaadhaaf giddiin qaban duraanuu akkanumaan wanna tokko iskiriiptoolee hin gaafatan hoo baratan. Ofittiin buutu jechuudha. Galgala gala inni yookaan immoo nuufsi waliin taane moti addaan baanee ijoollee gin sirriitti na guddisnuun jedheen inni didee deeme bakka. Ani mana namaan hojjechaa ture. Mana namaatii na baasee inni immoo qasiraa hojjeta. Akkasumatti turre bakka waan jiru rakkoon hin jiru naan jechaa ture.
Ma rakkinni hin jiru. Akkas jedhee waggaa garaatti naafee jedhee itti himna rakkinni hin jiru. Lafa biyyaas qabaa singa wajjumaan itti jenna. Ijoollees wajjumaan guddisna rakkinni hin jiru naan jechaa ture. Har'ammoo asiin nagate. Xeenaa xabee dhaqee laallameera. Gallaallamee sira saawundii ka'inaan jedhani. Sira saawundii ennaan ka'u ijoollee sadii garaatti baatta gar fayyaa qabda. Inni kee nagaadha. Ijoollee sadii baatta ji'a jaaffaa qabeera nan jedhan. Nan deemas hin jenne gaafa bakka biyyan gala makareen dhufaa jedhe dura biyya deebi'e. Booddee ammoo baheetii gaafa baheetii gaafa ji'a arfaffaa koot bahee gasiin deebine. Masitti immoo duraan deddeebi'e mana nama hojjedhaa. Achuma isumaan jiraadhaa gajjedhee hojjechuu dadhabee nan dhiise hojjechas dhiisinaan jedhani. Bakka dhiisii dandeessuu kana sitti ulfaata hojiinchi miidhaa sirraan gaannaa mana namaatti immoo uffata miiccuu mana qulqulleessuu gajjedhee hojjechuu dadhabee nan dhiise. Amma immoo qaachi mana kiraatii immoo baay'ee manni guddiidha torba kaffalla waan ta'eef nan ba'e manichaayis. Na baasanii bakka waan hin godhu dhabee karaa irratti amma rakkachaa hin jiran. Ufuma sa'aatiin bakka hojii argadde annan deema anfaarirra jedhe anfaarirra naqade. Wani tokko sin arguuf mucayyoodhaafis amma kan cirraashii silkii samoonan cufe mucayyoon abbaa koo abbaate watteen deemanii ankeetii mootii echatti na beekteedhaan mucayyoodhaan yeroo inni akkas jedhu awwaara irratti mucayyoon ol utaalte of daffaate oggaate of daffaate mucayyooti naan nyaattu bultii afuritti akkana nyaatti. Isaayyummoo kan nyaatte sawunnatiin ishii laaxame irraa uummanaa kimii geechi mannaa kimii uuma bitawaatal jedha wayi shorroobii tokko kennuuf wayi waa tokko kennuuf homaa bakka nan deemadhee hojiidhaa hunumarraa babaa amma gaafa inni ganamtittii sanirraa bahuu miila isaatitti kaattee fiigdee qabdi nan deemoodhuu miilatti maramte fiigdee deemalee baay'ee waliin beektu kanatti hin beektu. Amma ijoolleen namaa gizee yaa abbaate hodhan humbochi hiqqattee bochi duraan immoo kan barattu asuma kana suusii kana asan barsiisan ture isumaa bututtuma kana miiccee manuma namaatirra deeme miiccee isumaanan barsiisan ture amma homaa bakka dadhabee na dhukkubnaan manaa kimii deemnan mannumtaa kimiitu mannoo cinqillaatiin keessirrii mootii. Cinqillaatiidha bashitaa qabdaatu cinqillaatiin keessa dhukkubaa naan jedhan isheedhee qoricha tokko naaf kennan riba ji'a lamarra riibnis na didee bakka. Ammaani buna mini gurguraa hojiin jammare isa gurguraa ijoolleen guddisaa ani artistii Gannat kan jedhamtu miidiyaa irratti argeen jira. Waliin feene waddaan bahanii ijoollee gin walitti guddisu ijoolleen abbaa biras hin deemte haadha biras akkan oduu jiraate hoo namni waliin feene addaan bahuun chiggiriin qabu. Gin addaan bahanii immoo haadhumarratti gasanii deemuun sirrii miti. Haati bee ofiif odunyaatiin ijoollee siitii filatti. Ani amma baay'ee nyaadhu nabee ijoollee laattee fi ani agamuu nan bula. Gizee baay'een akkas godhe ijoolleedhaaf dursa inni ijoollee tiyyaa jedhee homaa itti hin fakkaatu rabbi sinaa qarqaaru jedhan ijoolleen dabtara nu bitii jetteen silkiidhaan gaafannaan rabbi sinaa qarqaaru miila hin cabne harka hin cabne hojjetee ijoollee guddisuun halaafinnatiidha. Bilbilli isaa cufateera bilbila isaa. Meeshaa gimmaasha kaase waan hin taane bichaatu jira malee ani mana amma maqaa gizee mana kimii dhaqee gaafa tokko mana jalqabannaan dhufu argaa minaa ture isa fudhatee deeme bakka ishii jedhee numa jirurraan tinii jedhee amma sirma bakka mi'a baay'ee miti kan jiru si maqaa namoonni gargaare bajaanaa namichi wayii isatu mana basadiinaa kireesseen jiraadha malee maqaa baay'ee rakkina guddaa keessan jira jechuudha. Ega guddatanii booda abbaa kiyya jechuun hin hafu be innis ijoollee tiyya jechuun hin hafu mucayyoo tiyya gin akkamitti guddatanii jechuun irra jira tokko ta'uun irra jira dura walii galoo marii galgala marii
ijoollee fuuldurattis ciqinciqiin oduun jiraachuu baate namni tokko tokko immoo kifilii tokko keessa jiraata. Wajjin haasa'an achumatti haasa'u. Ijoolleen hin dhageechi jecha deemti. Hin dhageechi bakka. Oduu akka nama onnoo qabee kifilii tokko galchitee wajjin haasofta. Ani fe'iin kiyya akkana ture. Ani hin jaalladhuun ture akkana waliikuu maali hin barbaaduun ture. Xurummati ijoolleedhaaf ijoolleen siraatan guddachuu irra jira. Namni akkana nama hin godhu malee. Ilmoo gatanii abbaan irraa baduun baay'eetti rakkisaadha malee. Ijoolleen nama rakkisti baay'eetti. Baay'eetti. Ani amma rakkina ishiitu mataa kiyya na tuqe. Ganama sun boochi, galgala sun boochi. Daandii oo deemtu. Odoo abbaan kiyya jiraate anas na qaba. Harka kiyya bee na qaba. Gizee hunda. Bakka siqaa ishiiti bakka. Tokkoffaa kan mataa kiyya na tuqe. Isarraan jiruun hin jiru. Manni kiraan akkanaa. Bakka ishii umaayyuu immoo hoggatee tanaan bakkee tokko haqee hojjedha. Sirraa fuudhu. Warra ollaan nu harkatti duutee mucayyoon si harkaa fuudhudha. Bakka qooma kiyyan ta'a keenya. Bakka ishuma qabaddeen ta'a waan rabbi naa kenne ishuma nan guddisa. Samalee homaa amma dadhabee hojii sin danda'u lapheen kiyya baay'ee tana dhukkuba. Hin danda'u. Aduuka keessatti qisuma hoonaa badde akkatti lafti naan maree lafaan dhadha. Isumaayyuu immoo danda'e isheedhe. Odoon isumaayyuu immoo danda'u. Torba sanyoo dabarte mucaan kiyya tokko jira hangafticha. Na dhukkubee maal taate na dhukkuba ka'ee bakka ka'ee baay'inaan jedhe. Isheedheen birrii namarraa guguuree bee. Kilinikii onka geechuu kilinikiin karaa biraatitti haa ka'uu naan jedhan. Karaa biraa geechinaan amoota xariin keessa jira. Waggaa meeqa ijoolleen? Tokko waggaa 15. Odoon baradhuutis. Tokko immoo ishiin waggaa 7 xiqqeetti. Amma kan isaa ammoo naxxabaase mucayyoo. Isa immoo akkaman godha. Maali kiyyoon godhee eecha kiyyoo dhaqee akkamitti naaf ayyaadha. Ani ofii kiyyaa qabuuf nan taa'uma. Homaan ta'u. Gin bakka rakkinni koo kana. Kan dhabaaseen natti dhufe. Kana malee abbaa keetii muteedha. Akkas jedhu silkii sangattee lamaan ofoofti. Gangalitti awwaara keecha mataa ofirraa cirtee harka ishii bamuluu mataa bichaa. Ofirraa cirti mataa. Abbaa keetii mootii angwaadeenyaa abbaa keetii ta'edha. Inde minnu abbaa ta'e dallamoo itti mataa ofirraa cirtee gangalitti uffata waaqa hunda ofirraa kukutti. Mataan harka ishii kan xamamee bakka iyyitee bakka warra ollaa uka dhufe hunduu rabbi isaa ilaalu. Rabbi isaa aaru. Abaarri namaatu saaxubuuti. Kan isaammaa kan abaase kan isaammaa. Warri safara sanii jechaadha. Ijoollee kaajaraatiin abbaate hindaatti jedha. Tokko manuma kiyya duuba hindaatti laante bakka basimee xiraan jedha. Basimee xiraan inji abbaate hindaatti leenye. Namtichi olla. Imboochi mucoitti. Yeroo abbaa koo abbaate jedhani imboochi. Innaan maqaa kiyyaan na yaamedhe. Akka ishiin tuni dhageenye. Of eegat tura akkasuma. Sila of eeganii turanii of hin eegne bakka. Wanti kun kanaaf akkana ta'e. Qaqqabee nurra jechaadha. Of eegnee kun hundi nurra dhufu. Nurraan ga'u. Dubartiin yeroo baay'ee hin attaallalamna waan hundumaa. Kana. Namni kanu gargaaru soo ka jiraate xuruudha nu. Homaan qabnu karaa kannaa dhufnee ture bakka hedduu kana. Akka kootti bakka seeraan gaa'ilaan iddoo ta'ee innis akkana nan godhu bakka kana booddee anis dura nan dogoggore waan ta'eef innis na laalee akkas wantinii jedhuuf innis bakka kana booddee kaasee bakka ofii jalqaban malleesse waan ta'eef gaa'ila malee walii galtee malee wantinii jenne waan ta'eef isaaf waaqayyo beeka kaka. Bakka nama yaada gabaabaadhaan itti seene namni fageessee akka yaaduun jedha akka kootti. Fageessanii yaaduun baay'ee nama barbaachisa. Fageessanii yaadanii namni tokko
boru maalan ta'a kan jedhu yaaduudha. Isa yaada koo intini jedheeni dogoggoreera. Baay'een dogoggore waan ta'eef namni biraan irraa ilaalee immoo akka baratuuf obbolaan koo akka narraa barataniif kana booddee jechuudha. Hawaasa kanaa waan danda'amuun akka na gargaaran hin gaafadha. Waanuma danda'amuun bakka akka ni fayyaa kootiin ijoolleen kunis dhalatanii guddatanii nama ta'an hin barbaada. Uummannis kaawwan dhumeef akka na gargaaran hin gaafadha. Tole daawwattoota keenya kan daawwachaa jirtan qophii gola maatiiti. Egaa golli maatii keenya har'aa immoo akkuma jalqabaa isin beeksisne namoota fakkeenya gaarii nu ta'an kana dura barsiisaa ittiin isaanirra muuxannoo qooddachaa turreen ala baanee immoo warreen jireenya isaanii keessatti mudannoon garaagaraa qaban yookaan immoo rakkoowwan garaagaraa isaan mudatan akkamitti keessa darbaa jiru maali kan isaanirra barannu immoo kan jedhudha kan qabannee har'aaf isiniif dhiyaanne. Namoota garaagaraa mudannoo garaagaraa qaban maatii isaanii keessatti rakkoowwan yookaan immoo dhiibbaawwan garaagaraa isaan mudachaa ture danda'anii immoo keessa jiraataa turanidha kan irraa yaada isaanii fudhataa turre warreen isaan kana guyyaa guyyaadhaan keessummeessaa turanoo mudannoo akkamii argaa oolu maal fa'aa keessummeessu kan jedhu immoo ogeessa isaan wajjin turtii taasisu yookaan guyyaa guyyaadhaan mudannoo akkasii keessummeessaa oolan of biraan qaba isaanoo maal fa'aa keessummeessaa oolu furmaata akkamii immoo kennu kan jedhu isaanirraa odeeffataa isaa waliin turtii taasisna. Maqaa keessanii nutti maatii gahee hojii keessanii illee nu beeksisaati. Mee akkamittidha kan turtii taasisanii namoota akkamii maatii akkamiitu isin bira dhufaa mudannoo akkamii keessummeessitu kan jedhutti nu fuftu. Maqaan koo Margaa Dhiinsaan jedhama. Ogeessa seeraa waajjira dhimma dubartiif daa'immaniif dargaggoo magaalaa Sabbataati. Achi keessatti mudannoon nu mudachaa oolu waa'ee maatii walabdee maatiiti. Walabdee maatii keessatti gosoota garaagaraa qaba. Kanneen yakkaan dhufu jira. Kanneen rakkoo maatiitiin haala qallabaa, haala daa'ima abbaan irratti gatee deemuudhaan haati qabattee gara kanaatti dhuftee rakkoon kana faana wal qabatuutiin as keessatti maatiin yeroo abbaan qabeenyuma qabu sana immoo abbaan warraa sun irraatii kan fudhatee illee gara ofiisaa dhuunfaa yaada dhuunfaa isaatiin bahee daa'ima irratti gatee yerootti deemutu jira. Daa'imman warraan akka kanaa irratti gatanii deemanii yeroo baay'ee rakkoo hammaataadha akka magaala keenyaatti. Rakkoo hammaataadha. Maatiin daa'imni akka kanaa yeroo jalaatii irratti gatanii deemanii mana murtiitti illee barreeffachuuf himata dhaqaniitti barreeffachuuf yerootti dhabanitti. Himata barreeffachuu miti taaksii ittiin deemanii dhufanii asiitii illee yaaduma ergama as ogeessuma irraatii illee maal jedhanii furmaata itti argatan illee dhabu. Miilaan deemanii yeroo dhufan qabu. Akka fakkeenyaaf fudhanne ganda duwwaa sadii irraa kan naannoo walattee kenteerii akkasiitii dhufan dhufuuf addanatti illee tiraanspoortii dhabanii miila isaanii dhufan jiru. Haadholiin dubartoonni. Maaliif abbaan warraa suni qabeenya sana qabatee dhuunfaatiin wantoonni ishee ari'ee baasa. Ani as keessatti akka mudannoo. Maalirraa kan ka'edha amma keeziin akka kanaa immoo wal fakkaataadha namootuma akka fakkeenyaatti keessaa dubbisellee kan isaan kaasanu abbaan ijoollee irratti gatee deemuu kanatu baay'ataa jira natti fakkaata. Sadanuu wal fakkaataadha amma nama sadii ani dubbise keessa. Maalirraa kan ka'e rakkoon akka kanaa kan mudataa jira? Rakkoon akka kanaa baay'een isaa hanna mudatu gaa'ela seera qabeessaan qaban. Gaa'elli tokko yeroo gaggeeffamu waa sadiin gaggeeffama. Gaa'elli seera qabeessa ta'e tokko. Gaa'elli karaa abbootii amantaatiin gaa'elli seera qabeessi taasifamuu jira. Gaa'elli manguddootaatiin gaa'elli waliif mallatteessanii wal faana ta'an jira. Inni sadaffaan immoo laayiseensiisa jedhamu kanneen qaama mootummaatiin waliin mallatteessan jira. Kanneen keessaa kana sadan keessaa tokkollee hin qaban. Ulaagaa guutuu hin qabu. Dura jaalalumaan walitti dhufanii walitti erga dabalamanii daa'imni garaatti erga daa'ima godhatanii gaafa sana immoo mallattoo maalirraa qabdaa dhiisee deemuun jira. Qabeenyuma immoo erguma ishee sana walitti fidanii erga horatanii booddee immoo qabeenyitti qabu sana fudhatee deema. Seera qabeessa miti waan ta'eef dhiisee deema irratti. Yeroo kana daa'ima qabatanii isaan sadarkaa maaliitti ta'u ofii dhuunfaatiin guddisuutti deebi'u jarri kun. Karoorri naaf guyyaatti kenname ogeessa seerummaatiin hojiin hojjedhu
nam tokkoof jedha. Nama tokkodha. Keessummeessuu qabu. Guyyaatti keessummeessuu qabu. Garuu yoo xiqqaate nama 5 hanga 6 7 kanaa oli. Keezii wal fakkaatu. Keezii wal fakkaatu. As keessatti keezonni gad dhufu jira. Dubartiin mana keessatti yeroo jiraatanii doorsisuun jira. Doorsisuun yeroo siin jedhu keezota garaagaraa achitti akkasumas ajjeesadha. Reebbitiin jira. Kan qaamni isaanii rukutamee dhufu jira. Kanneen akka kanaa ta'anii gara waajjira poolisiitti erga. Kan wantichi nutiin oliidha waan ta'eef. Garuu achi keessatti wanta ilaaltu jira bifa ogummaatiin. Wal dhabdeen kuni wal dhabdee haala faayinaansiiti moo wal dhabdee dhimma biraati han jedhu achi keessatti kan ilaaltu jira bifa ogummaatiin. Isa kana immoo yoo haala faayinaansiidha ta'e amma danda'ametti akka bifa jaarsummaatiin asitti yerootti isaanumaaf hin dhuqama. Maaliif yerootti akka kanaa goonu maatiin daa'imni akka hin bittinnoofneef han daa'imaa gidduu galeessa godhanna yeroon akka kanaan mudatu daa'ima gidduu galeessa godhanna. Akka magaala keenyaatti naannoo persentii 80 daa'imni barandaa tadaadaarii yookiin immoo karaarra warri bulan hiikaa gaa'ilaatiin kan gaggeeffamedha. Qoratamee bira kan qoratamedha. Akka waajjira keenyaatiin kan qorannee jiruudha. Adeemsa daa'immanii yeroo ittiin hojjechiisee jira deemanii bahanii qorannoo kana gaggeessine jira. Rakkoon isaanii rakkoo gaa'ilaa ta'inidha. Yeroo gaa'illi kun diigaan isaan ta'u isaan gaa'ila mataa isaanii dhuunfatu haatis ta'e abbaan. Abbaan buddeenaa akka sanaan ta'u yeroo abbaa bira dhaqanii haati buddeenaa fuulatti baddi. Yeroo haadha bira dhaqanii abbaan buddeenaa fuulatti bada. Yeroo kanatti maal ta'u jarri ijoolleen gama lamaaniitiin fuula bareedaa waan tan argineef alatti bahuu filatu. Kanaatiin rakkoon akka magaala keenyaatti illee kun kan jirudha. Warri hammam yoo turan immoo gaa'illi tokko gaa'ila seera qabeessadha kan jedhamus kan danda'u yoo akkam ta'edha. Gaa'ila seera qabeessa keessattis kan alatu jira. Gaa'ila seeraan ala ta'es kan alatu jira. Garuu gaa'ila seera qabeessa keessatti yoo dhalate abbummaa daa'ima sanaallee hin kaadu. Hin kaadu. Yoommoo gaa'ilaa alateera seera qabeessa miti ta'e abbummaa yeroo kaadu qaba. Dhaqee dhaddacha irratti dhiyaate mana murtiitti dhiyaate. Kanaaf maal goonaa asitti bifa ogummaatiin nama sana asitti daa'imaa sanaaf akka waa ta'e kutu goosisa. Aangoo keenya miti garuu maaliif kuchisiisna? Yoo aqee achitti dhaddacha sana irratti kaade waajjira dhimma dubartiif daa'immaniif dargaggootti naa amanii naa kutaa ture wanta jedhamuuf birri xiqqoo yoo ta'e fudhuun jedha. Daa'imni suni seera qabeessa yoo ta'e abbummaa isaa hin kaadu. Seera qabeessa miti taanaan abbummaa hin kaada. Garuu gaa'ilichi yoo seeraan hin hundoofne ta'edha. Seeraan hin hundoofne yoo ta'e. Yommuu seeraan hin hundoofne abbummaa wanta kaaduufi abbaan sana hansaa ta'uusaa akka inni amanatuuf maal godha asitti an amansiifadha. Xiqqoo yoo haa ta'u qarshii xiqqoo yoo haa ta'u amma maaliif dhaddacharra dhaqee mana murtiitti hin kaadu. Yoo asitti waa jalqabe. Waa yoo jalqabe. Ishee kanaatiif. Tooftaadha jechuudha. Eeyyoo. Kanaatichi achi gaheeti lakkaan koomitii jedha. Har'a dhiigaa daa'immanii sana marammarsiisuuf naannoo 8,000 hanga 10,000 gaafata. Dubartiin sun yeroo kanatti kana marammarsiistee dhiigni sun immoo gara biyyoota dhaalaattiidhaan adda baafamu DNA'n. Kanaaf kana adda baasuu hin dandeessu. Humna isaan qabdu waan ta'eef kanaaf asitti amansiin achitti nu amana waan ta'eef siisteema kanatti fayyadamaa yeroo ittiin turre qaba. Kuni bifa ogummaatiin akka isheen deddeebbiin ittiin taane. Isin asumatti immoo otoo gara seeraatti ol kan darbu akkuma jirutti ta'ee kan immoo asitti isin icciitiidhaan otoo jarri kun hin beekin jechuudha. Akka isaan jaarsummaadhaan yookaan immoo koreedhaan akka waajjira keessanitti duubarra dhaabdanii akka araaraan dhumatu. Achitti waan icciitii ta'e sana himatanii akka isaan walii galanii immoo maatiin sun itti fufu haalatti taasisuu dandeessan jira. Jaarsummaa abbootii gadaasaa ta'anii abbootii amantaas ta'uu akka kanatti haallitti xumuramee maatiin sun deebi'ee ijaaramuu danda'u haallitti deemamuu danda'u jira akka waajjira keessanii. Jira. Kaniin erguu jira. Irra caalaa abbootii amantaatti fayyadama. Maaliif amantaa isa fakkaatuutiin gara abbootii amantaatti erga yeroo baay'ee.
abbootiin amantaa sanarratti yerootti irra deddeebiitiin taa'amee dadhabne jira yeroo jedhan qabu. Yerootti akka kanaa dadhaban immoo maalan godha? Hiriyyaa walitti dhiyeenya qabani, walitti dhufeenya qabani. Mudannoo baay'eetu na mudata. Gaafa ani maatiin akka kanaa naa dhufan hojjettoota irraa nan fagaadha. Maaliif an fagaadha? Icciitii sitti matan qabu. Icciitii abbootii amantaatti ni matamu, manguddootti ni matamu, hiriyyaatti ni matamni jira. Garuu ogeessa waanta ta'eef natti matu. Kuni seera maatii keessatti jira. Seera maatii keessatti mataa isaa danda'e qaba. Fakkeenyaaf dookteriin fayyaa tokko wanta abbaa manaa isheetti ni manne dubartiin tokko dookterii sanatti matti. Maaliif? Furmaata argachuuf. Akkuma kana addana yeroo dhufanillee keezonni ni jiru. Yeroon siin jedhu wanta waan hundumaa sitti kaasuu baannee rakkoon mana keessaa jijjiiru bakka. Seerri maatii naannoon persentiin 75 rakkoo ciisichaati gaa'illi yeroo baay'ee wal dhabdii guddaa persentii 25 rakkoo biraa. Isaan kan ammoo yaadota achi keessatti rakkoo ta'anii jira. Fakkeenyaaf bifa ogummaatiin ani asitti hin fidu yoo ta'e maalan godha bifa dookteroota illee dhaqanii akkamitti akka isaan mariisuu danda'an. Hanna mudatee jira kanaatiin yeroo ittiin gara ayyir xeenaa dookterootatti gara achi dhaqaati wal fudhaati. Abbaan warraa fi warraa kun wal fudhaati dhaqaati mariisaa jedhame yeroo itti galatoomii jedhamee naa bilbilamee jira. Haalichi maaliif sirriidha furmaata naa argatee naan jedhama. Akkasitti furmaata barbaadu. Furmaata barbaadu. Kallattii ilaallatuutiin amala manichaa ilaalta. Yaanni yeroo sii dhufu beekte akka bifa ogummaatiin ilaaltuu qabda beekte. Amma kallattiitiin yoo an abbootii amantaa ta'uu baatellee bifa gwaaddanyoon hiriyyaa walitti dhufeenya qabaniitiin. Akkaataa gorfamuu qabaniitiin. Isa kanaatiin dadhabamee immoo yeroo addana dhufamullee ani tokko ani ishiin jennellee jira. Isumayyuu. Mudannoo na mudatee tokko jiran. Ijoollee 3 qabu. 2 qabu. Sadaffaa godhate. Sadaffaa daa'ima inni godhate suni daa'ima kana booda hin godhannu dhaamnaa jedhaniiti walii galanii turan. Osoon qoricha fudhuun qusannaa maatii osoon fudhachaa jiru garaatti na hafeette. Daa'ima warra sana lamaanirra isicha sadaffaa irratti dhalateetu abbaa fakkaata. Garuu daa'imni kun hankoo miti jedhe. Warra lamaanii warra sana lamaan hankootii jedhe. Innichi sadaffaatti dhalate garuu hankoo miti jedhe. Ijoollee sana immoo bifaatiin yoo ilaalte warra sana lamaan caalaa isicha sadaffaa irratti dhalateetu isa fakkaata abbaa. Dhumarratti gadi baaseen ishee maaliif kana jettee daa'imni kun si fakkaatu isa kanadha maaf kana jetteenaan ay ajaja koo alatti wanta naan jettee fedhanii kana jedhe malee daa'imni kanuma kiyyaadhe. Qobaatti immoo ejju kana faatu jira. Usuu beekuu hansaa ta'uu kan dabu jechuudha. Ejju. Hundeeffamni gaa'elaa kana ta'uudha qaba. Rakkoowwan nama mudatan kanaaf oomee haadholiinis warri ijoollee qabatan amma abbootii qofatu gatee deema moo kan haadholiinis abbarratti gattee kan deemtu hin jirti laata? Kun akka hin taaneef waliigalteen achi keessatti erga ta'ee erga dhufee booda silaa hundeeffamni seera qabaachuu ni mala sirruma. Erga ta'e immoo akkamitti wal danda'ullee qabani. Garuu inni asitti jirti kan haatis gattee deemtu. Garuu reeshiyoon isaa han dhiiraa caala. Han dhiiraadha baay'inaatiin mudate kan muraasa. Dubartoonni baay'een isaanii hin guddifatan. Baay'ee dhala isaaniitti gaa'ila lammataa dhaabuu dhiisanii daa'ima isaaniif jedhanii kan gaa'ilama godhachuu dhiisanii daa'imuma isaanii faana han hordofan baay'inaatiin isichuma amma keessatti argitedha. Amalichi wal fakkaata. Garuu dubartoonni akkas gatanii deemanis jiru. Kanneen akkas jiranii abbaa warraan yeroo hojiitti biizii faa ta'u tokko jira. Dheengadda na mudate dheengadda miti almeeqa dhufaniiru jarri sun. Asitti isaan araarsuu barbaadeen yaalleen turre ijoolleen isheen mana as duwwaa 7 keessaa qabu inni immoo duwwaa 5 keessatti intini hojjeta mana shayii. Daa'ima yeroo inni akka kanaa mana murtiitti deebaniiti wal himataniiti dhumarratti maal gooti daa'ima isarratti gattee dhufteeti gattee deemte. Asitti yeroo deemtu dhufee anatti asitti yaadicha waajjira qabsiisee amma maal naa wayya jedhee isa amma mataa isaallee mana murtiitti himatanii jiru. Ijoollee 3 dha.
isarratti gattee deemtee kunis kan ta'eerudha. Jiru garuu namoonni muraasan. Reeshoodhaa olaalamu warri. Baay'een dhiiradha malee dubartoonni xiqqaadha. Ijoollee dhiiraa ilaalte ijoolleen dhiiraa daa'ima haadhaaf kennu jaalala. Ijoolleen dubaraa immoo abbaaf kennu. Hammam jaalalli akka jiru achi keessatti illee madaalaa deemu. Saayikolojiin isaanii baay'ee miidhamaadha. Garuu kana hambisuuf immoo iyyuu inni irri guddeessi gaa'elli seera qabeessa yoo ta'edha. Amma kanaa kan hambifamu seera qabeessa yoo ta'e hamma tokko hafa otoo hin taane reeshiyoon isaa hamma tokko hir'ata jedheenidha haniinanii akka qottee malee daa'imman irratti miidhaa qaba. Gama haadhaas haa ta'u gama abbaatiin yeroo wanta akkanaa mudatu miidhaa qaba. Mee amma rakkoon kun akka kanatti yoo itti fufee rakkinicha garamitti deemuu danda'a? Akkuma biyyaatti yoo yaadne akka hawaasaatti yoo yaadne furmaanni isaa immoo maali? Kuni akkamitti kana tahaa yoo furmaataan ta'u gaa'ela seera qabeessa yoo godhatan. Gaa'elli inni kana hafu inni irra guddeessi hiriyyuma manguddootaan yeroo mallattaa jedhamu manguddoo umurii waggaa 60 waggaa 70 miti. Hiriyyoota isaa 3-4 kaawwatanii qabeenya zeeroo irraa yoo ka'an anii fi obbo Abaluu har'aatiin qabne haadha warraa fi abbaa warraa taane jedhamee namoota ragaa nama 3-4 hin caalletti ragaa kaawwatanii seera qabeessaan otoo godhatan salphaamatti illee yoo isa kaan dhaquu baatan yoo gara abbootii amantaa karaa amantaa gaggeeffamu baate kichuman jalqaba waan qaamota sadan sana kaasee keessaati tokkootiin irree raawwatamuu qaba seera qabeessa godhachuuf. Inni kun amma yoo rakkoon mudate furmaatatti barbaaduudhaaf akka gargaarsillee gama lamaan jiraatuuf yoo ta'e malee seeraan wal fuudhaniif gaa'ela keessatti wal dhabanii adda faca'uun dhiisuu ni mala yookaan adda faca'uu hin danda'an jennee jala murree hin dubbannu miti. In dubbannu achitti tokko daa'imni suni abbaa qabeessa seera qabeessa abbaa qabaachuusaa mirkaneessa. Seeraan gaa'ela hundeeffachuun. Daa'imni tokko dhalateeyyuu abbaa qabaachuunsaa mirkanaa'uu isaaf qaba. Faayidaan isaa kana jechuudha. Faayidaan isaa tokko kana. Inni lammaffaa immoo abbaan iddee abbummaa isaa erga mirkaneeffatee immoo achi keessatti faayidaa dirqama barsiisuu qallaba daa'immanii kanaa kutuuf abbaan dirqama qaba. Daa'imni tokko hanga waggaa 5 hanga 7tti dirqama haadharraa leeyyamtu. Kana keessatti immoo akkichuma haati guddistu abbaanis gahee inni bahu qaba achi keessatti dirqama kanaa qaba. Kanaaf achi keessatti isaan gargaara. Tole daawwattoota keenya kan hanga ammaa daawwataa turtan kun qophii gola maatiitii. Golli maatii keenya har'a akkuma isinitti himne jalqabarraa kaasee akkuma daawwataa turtanii namoota maatii keessatti mudannoo addaa qaban keessumaayyuu gufuun adda addaa isaan mudatee maatii isaan irratti dhiibbaa garaagaraa isaan irra qaqqabaa jirudha. Kan hanga ammaa isin biraan geenye isaan kanarraa waa hedduu barattan jedheen abdadhaa. Maatii keenya keessatti haa ilaallu akkaataan hundeeffama maatii keenya hanga murteessaa akka ta'e maatii tokko tursiisuudhaaf yookaan itti fufsiisuudhaaf murteessaa ta'uu isaati kan kanarraa hubannu. Kanaafuu gaa'elatti toon seeniin dura jalqaba gaa'ela akkamii hundeeffachuu qabna, namni nuti gaa'ela wajjin hundeeffannu nama akkamiiti, duubni isaa maal fakkaataa, fuuldurri isaa akkamii, kaayyoon isaa maalii kan jedhu seeraan qorachuu fi wal beekuu maatii wal beekuu akkasumas ammoo gaa'ela seera qabeessaa fi jaalarratti hundaa'e wal kabajuu fi dhimma maatii nama beekuu wajjin gaa'ela hundeeffachuun hangam murteessaa akka ta'edha qophii kanarraa kan hubannu. Kanuma jecha isinillee bakka jirtanitti daawwattoonni keenya akkaataa itti maatii keenya kunuunfannuuf ijoollee keenya guddifannu irratti xiyyeeffannoo guddaa kennuu qabna. Kanarraas marratti goolamne irraa warreen na waliin turtii taasisan isaan guddaan isaan galateeffadhaan daawwachuu keessaniif galata qabdu. Mul'aa Saffaati qophii wajjin kan turtii taasise ogeessi kaameeraa fi suur sagalee ammoo Toomaas Ingidaa ture. Torban dhimma biraa fi maatii biraa walitti deebina. Nagaa ta'a.